Jirra jirtu harka fuune kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota chaanaalaa keenyaa har'a kana paartii lammaffaa Civic and Moral Education Chapter 2 dha walitti deebinee jirra. Paartii keenya tokkoffaa keessatti Civic and Moral Education Chapter 2 Approach of Ethics or Types of Ethics kan jedhu ta'uun ni yaadatama. Isa jalatti mootu there are three main approaches or types of ethics as we told earlier, such as meta-ethics, normative ethics, and also applied ethics. From those three approaches or three types of ethics, we were discussed normative ethics, the definition of normative ethics, and the subclasses of normative ethics. From the 6 subclasses of normative ethics, we were seeing with each other the first type subclasses of normative ethics, which is called teleological or consequentialist subclasses of normative ethics. And as consequentialist or teleological ethics is based on the consequence or the result of a conduct to determine whether that conduct is good or bad, moral or immoral, right or wrong. That means, in short, they state that the end determines the means. They said in a short term, the end determines a means. That means the means cannot determine whether that action is bad or good. Rather than what? The end of that action determine whether that conduct or action is bad or good. Today we come to discuss with each other the second subclass of normative ethics, which is called egoism. There are two types of egoism, such as ethical egoism and also psychological egoism. So inshallah today we are going to discuss those two types of egoism in a well manner. I hope you are following me deeply or mindfully. So today inshallah I will start from ethical egoism. So hiika isa bal'inaan itti kennee ka waliin of ta'a. Yeroo darbe paartii isa wajjin barachuun keenya si yaadatama. Har'a mootiyyuu paartii normative ethics keessaa isa lammaffaa egoism kan jedhu kana kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Mee egoismiin maal ibsa? Taayipiin egoismii meeqa? Taayipii egoismii kana garaagarummaan isaanii hoo maali kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. So ethical egoism jedha. Gosoota egoismii gurguddoo lama jira. Ethical egoism fi psychological egoism dha. Ethical egoism yeroo eegallu asuma jalatti immoo definition egoism illee kan waliin eegallu ta'a jechuudha. As to egoism, humans are not built to look out for others people's interests jedha. Akka egoismiitti ilmi namaa kan inni ijaarameef takkaa'u kan inni dhaabbateef interestii nama biroo laaluuf miti. Takkaa'u interestii nama biroo laaluudhaaf built in taane ilmi namaa hin uumamneen ijaaramnee jira. Of hin qopheessu jedha ilmi namaa. Maal laaluu malee? Fedhii ufii laaluu malee fedhii ilma namaa takkaa'u fedhii nama biroo laaluuf hin ijaaramu, hin qophaa'u, takkaa'u hin jiraatu jedha. Maal laaluuf jiraata malee fedhii ufii laaluuf qofa jiraata jechuudha. Kanaafuu in a short, egoism means look out only for our own interests rather than other people interests is known as egoism in a short. Gabaabumatti egoism jechuun fedhii ofii laaluu qofaaf jiraatu yookiin immoo fedhii nama biroo laaluu dhabuudha jechuudha egoism jechuun. Kanaafuu namni tokko if a certain person is considered as egoism person, means self-love person or selfish person, you can say like that. For that persons namni tokko egoismidha yoo kan jedhamu ta'e self love person jechuudha. Nama of jaalatu takka selfish person, nama of qofa fedhu, of qofaaf bakkee kennu, of qofaaf jiraatu jechuudha egoismiin. Garuu egoismiin kun lama jira.
egoizimuma kana ta'e of jaalachummaan tunu of jaalachuu itikaala qabduu fi tan immootu psychology jedhamtee bakka gurguddoo lama qoodamti. Besides proper moral conduct consists of what? Looking out for number one. Jedha laala. Besides bakka sila proper moral conducting sila maal laaluu qaba? Consists of looking out for number one. Waan durarra jiru fedha namaas haa ta'u fedha keessa haa ta'u dursa fedhii dursaatiif bakka kennuu qabda. Fedhii dursaatiif jiraachuu qabda. Whether feeti suni kan kee haa ta'u yookiin kan nama biraa haa ta'u feeti sun dursa taanan ka dursa saniif bakka kennuu qabda. Ka hiriyyaa keetii yoo kan kee kan caalu taate kan kee yoo kan dursaate isaaf bakkee kennu. Yookiin kan isaa dursa mootu kan keetiif bakkee kennu. Kanaafuu kan dursuuf bakkee kennu. Proper moral conducting akkas jedha. Garuu ati faallaa kanaa waan sila proper moral conducting jedhu kana dhiistee akka egoizimiitti principally egoizimiitti yoo kan bultu taate you are only built to look for your own interests rather than for other people's interests. But the proper moral conduct does not judge you or does not enforce you or does not order you to look only for your interests, but also you have to see for the what? Other people interests, if that interest is what? On number one. So you have to give the priority or the priority look or the priority concern to the action which is appeared on the first or prioritized on number one rather than focused only on your interests. Interest kee qofa irratti focused ta'uu caalaa akka proper moral conducting jedhutti si ajajutti yaada dursaatiif bakka kennu. Takka humootu yaada bakka kennamuu fi qabuuf bakka kennu kee ta'eef kee ta'uu baate illee jechuudha. Kanaafuu proper moral conduct fi egoizimiin waan wal faallate jechuudha. Egoizimiin fedhii kee qofa bakka kennu yookaan fedhii kee qofa laaluuf jiraachuudha. Kan namaa laaluuf osoo hin taane kee qofa laaluuf jiraachuudha. Kan namaa laaluuf hin jiraattu jechuudha. Proper moral conducting immoo fedhii dursa ta'eef keellee haa ta'u kan nama biroos haa ta'u fedhii dursaatiif bakka kennu takka immoo fedhii dursaa san ilaaluudha jedha. Wal faalladha jechuudha. Proper moral conduct and egoism have somewhat differences jennee haala kanaan bira tarraa. So the theory implies that we ought to be selfish. Theory egoism kun mal imply goda takka mal state goda. We ought to be selfish. Nuti of jalata of fedha nama ofif jiraatu ta'uu qabna jedha theory egoism kun. Or to put it more gently, waan suuta ta'e akkasumas immoo waan gaarii ta'e maal gochuudha ofif kennaaf kaa'u takka ofif kennaaf put godhuudha jedha. We ought to be self-interested. Nuti maal ta'uu qabna jedha self-interested warra of fedhu takka warra fedhii ofii qofa guutu san ta'uu qabna jedha. Theory maalittu kan implies godha theory of egoism is states that or implies that we ought to be selfish or self-love person or to put it more gently for ourselves or we ought to be self-interested in any manner or in any situations. Jedhee ibsa jechuudha. Theory'n maalii kuni egoism jechuudha. Calling the theory ethical does not suggest that there might be what? Decent way to be selfish. Theory ethical jennee waamuun kuni jedha. Maaliin ibsu does not suggest that there might be decent way to be selfish. Karaan selfish ittiin taanu wahii karaa murtaa'an ni jira jechuu bakka bu'u jedha. Namni akkaataa ittiin uf jaalatu suma beeka malee karaa murtaa'an namni kun karaa kanaan uf jaalataa namni kun haala kanaan uf jaalata jennee ibsinu tokko illee hin jiru jechuudha. Theory'n tokko etikaala jechuun kenna theory san keessatti namni kun karaa kanaan uf jaalatuu danda'a jennee waan ibsinu hin qabnu jedha. It means that ethical egoism is a theory that advocates egoism as a moral rule. Kanaafuu theory'n kun jedha kana jechuun kenna that ethical egoism jechuun jedha theory'dha. Theory maal ibsuudha? That is a theory that advocates theory maal advocate godhuudha maal ibsuudha? Egoism as a moral rule. Egoismii kana akka moral rule'itti takka humootiyyuu seera hamilee ilma namaatti kan lafa kaa'uudha jedha ethical egoismii kana theory'n
ethical egoism daf kaame kun takau theory egoism kun ethical egoism kan akka maalitti lafa kaa jedha as a moral rule. So in a short, ethical egoism is, according to the theory of egoism, egoism means considered or advocated as a moral rule. In a short, according to the egoism theory, ethical egoism means a moral rule. In a short, gabaabumatti akka theory egoism itti ethical egoism jechuun definition ethical egoism irraa kaane waan ta'eef ethical egoism jechuun salphumatti moral rule jechuudha bakka. Akka theory egoism ibsutti ethical egoism jechuun moral rule in a short. So in a short way, according to the theory of egoism, the definition of ethical egoism is considered as a moral rule for a human being. Ilma namaatiif akka moral rule itti kan lalamudha jechuudha. Kanaafuu definition kan yoomillee akka hin daganne laala. Kanaafuyyuu ethical egoism jechuun akka maalitti advocate tahaa akka maalitti hubatamaa moral rule itti hubatamaa jechuudha. Akka theory kanatti jechuudha. Kanaafuu definition ethical egoism yoo isin gaafate akkaataa theory egoism itti moral rule dha jechuudha. Haala kana adda baafachuu danda'uu qabaanna. Inni itti aanu mootu you should look after yourself jedha. Laal. Egoism illeen akkas jedhu. Egoismin of jaaladhu jedhu proper moral conduct in mootu akkas hin jedhu waan ta'eef kanaafuu amma egoism maqabattee self interested person taate nama uf laaluudhaaf ijaarame uf laaluuf qofaaf dhaabbate fedhii uf ilaaluu qofaaf jiraatu taate gaafa ethical horatti gaafa egoism ati qabdu sanitti ethical dabalame egoismin keessuun gosoota egoism keessa ethical egoism ta'e akka ati maal taatu godha. You should look after yourself of booda sakkalaaltu si godha. Haya ani waan kana yoo guuttadhe waan kana mootu yoo ani qofti ka fayyadamu taate ana booda hoo namni ni jira namni waan kanatti fayyadamu barbaadu namni wanni kun isa barbaachisu na booda ni jira jettee hanga tokko fuulduras akka ati ilaaltu kan si godhu egoismii qabduratti ethical dabalachuu keetti. If you are ethical in addition to the egoism that you have, then somewhat you changed your attitude, your concern, your looking sad to what? After yourself. Akka of booda laaltu hanga tokko maal si godha si jijjiirachuu. Garuu normal egoism qofa yoo qabaatte takka psychological egoism qofa yoo qabaatte egoism sammuu qofa yoo qabaatte maal taataati of qofa laalta waan si fayyadu qofa laalta waan si miidhu qofa ofirraa laalta malee wanni kun si fayyada taanan of qofaaf godhatta of booda laaltu si miidha taanan of qofarraa dhoorgita nama biraa fayyada fi fayyannee hin laaltu jechuudha. Gaaf psychological egoism qabaatte takka gaaf egoism qofa garuu gaaf egoism keessuun psychological egoism ta'uu baate ethical kan dabalata egoism qabaatte egoism biratti egoism keessuun ka ethical yoo kan ta'u taate kan amalaa kan ta'u taate egoismin amala sun takau ethical egoismin sun akkam si godha it enable you to look after yourself of booda sakkalaaltu hamma tokko si dandeessa jechuudha. So ethical egoism is states that you should look after yourself jedha. Garaagarummaa psychological egoism fi ethical egoism illee asumarraa hubattan jechuudha. Ethical egoismin maal si godha you should look after yourself of booda salaaluu qabdaa siin jedha. If you don't take advantage of a situation, you are foolish. Lala. Amma egoism akkana siin jedha. If you don't take advantage of a situation tokko sit dhufe situation san keessatti advantage situation sun sii fide haalli sun sii fide condition sun sii fide yoo kan hin fayyadamne taate you are foolish ati gowwaadha jedha egoism tu jedha. The principle of egoism states that if you don't take advantage of a situation, if you get a certain advantage in a certain conditions, or if a certain situation is come to you by having a certain advantage, if you don't take that advantage, then you are considered as a foolish or as ignorant person. Sinjada principalin egoism akka sinjada situation tokko faayidaa wayii qabatee mijaa'ina wayii michooti wayii qabatee si dhufe michooti san yoo kan ati irraa hin fayyadamne taate ati gowwaadha takka ati wallaaladha jedha principalin egoism. Garuu immoo the claim is that it makes good sense
to look after yourself. Dhugaan immoo maal jedha? The claim or dhugaan maal siin jedha is that it makes. Dhugaan akkam si godha? Good sense. Sensii gaarii takka si keessatti uumaa jedha. To look after yourself. Akka of booda laaltu dhugaan immootu maal si godha? Si ajajaa sensii gaarii takka si keessa uuma. Yeroo situationiin michooti wayii takka mijaa'inna wayii faayidaa wayii qabatee si dhufe san pirinsipiliin egoizimii illee faayidaa san hin fayyadamin gowwaa hasiin jedhu akka ati situationa san keessatti faayidaa si dhufe hin fayyadamne kan si godhu dhugaa tokko jira, kileemii tokko jira. Kileemiin si dhufee si kana keessatti good sensii uumee, sensii gaarii, si'aayinna gaarii, miira gaarii wayii si keessatti uumee akka miira gaarii si keessa uumee miirri gaariin sun immoo akkam kan si godhu look after yourself. Uf booda ilaali kasiin jedhu wayyoo si keessatti uume. Ati maal qabaachuu jirta yeroo kana? Ethical egoismii qabaachuu jira. Kileemii asitti baannu kana laala. Kileemiin nuti asitti baannu kun maali amma? Ethical jechuudha. This claim or the claim which makes good sense in us to look after yourself is considered as ethical. Ethical qabaachuu kenna. Normii akkasumas morality, value qabaachuu kennatu faayidaa nu dhufe san akkuma nu dhufe fayyadamoo osoo hin taane akka bineensatti faayidaa nu dhufe san fayyadamuu dhiisnee sensii gaarii tokko of keessa uumne sensii summaan nuun jedhu qabaachuu danda'a. Of boodas laali waan si booda dhufu. Laali waan kana nama jalaa fayyadamu dhaloon dhufu itti fayyadamu waan jedhu wayyoo kan nuun jedhu ta'a wanni akkas nu godhu sun egoizimii etikaalii jedhama jechuudha. So etikaal egoizimii amma asirraa ibsu jira jechuudha. Kileemii kanarraa ibsu jira. And morality is a result of what? That self-interest. Morality ni mootu maal jedha? Result self-interest kanaati. Self-interest akkamiin? Self-interest maal siin jedhu? You should look after yourself kasiin jedhu. Achi booda morality dhu. Fakkeenyaaf amma etikaala qabdaa ati tokkoffaa irratti situationiin tokko faayidaa hojjisit dhufa. Faayidaa san akka bineensatti akkuma si dhufeen fayyadamuu osoo hin taane ofirraa dhiiftee pirinsipiliin egoizimii illee gowwaa siin jedhu gowwaa san taate etikaala kee horattee etikaala kee ka horatte saniin immoo etikaala kee of booda laali look after yourself siin jedhe. Look after yourself siin jedhee of boodas laalaa waan tokko yoo kan raawwatu ta'e fedhii takka yoo kan guutu ta'e fedhii ati amma of booda laalaa guutte sanirra fedhii self interest ati of booda laalaa guutte sanirra resultiin dhufu bu'aan dhufu maal jedhama? Morality jedhama. As keessatti nama hin tuqne jechuudha. Self interestiin ati guuttattillee ka morality eege jechuudha. So your self interest or the self interest that you are doing with at here is considered as moral self interest, not immoral self interest. But if you take the advantage which a certain situation is come to you with without considering after yourself or without looking after yourself, then the self-interest that you are doing at here is considered as immoral self-interest. Akkasitti adda baasuu danda'uu qabaanna jechuudha. Inni itti aanu ammas ethical egoismii kana jala maal tura? If I mistreat others, ani yoo nama biraa fayyade akkasumas nama biraa kabaje they mistreat me, isaanis na kabajan na fayyadanii jedha pirinsipiliin. So the ethical egoism, the principle of ethical egoism is states that, or it includes that, if I mistreat other or if I benefit others, they may what? Benefit me or they benefit me. If I respect others, they respect me. If I help others, they help me. If I hate them, they hate me. If I love them, they love me. Principally of case ethical egoism. So I resolve to behave myself. I resolve to behave myself means I restrain myself from others. Ofii kiyya namarraa control gochuu takka of eeguu hin danda'a. Kana jechuun of fakkaadheen jiraadha. Of fakkaadheen jiraadha jechuun har'aan tana yoo of fakkaadhee jiraadha yoonif nama akka bakka kiyyaa nama buusee kan laalu ta'e
waan hin taane namarratti hin hojjedhu waan jedhudha jechuudha ethical egoism kun kan inni qabu. It is twisted because we should treat others since it gives us what a good chance of what receiving such treatment. It is twisted that kuni waan lakkuu jiru takka waan twisted ta'uudha jedha waan deebi'ee argamuudha jedha because we should treat others nuti maal waan goonu nuti nama biraa treat waan goonuuf waan fayyannuuf since what sababiin nuti nama biraa haala gaariidhaan fayyannuuf maal it gives us a good chance of receiving such treatment isaan argachuuf good chance nuu kennaa jira. Fakkeenyaaf ani nama beela tokko beela yoo baase guyyaa an beeleetti mootu carraa beela na baasu guddaa argadhe jira jechuudha. Kanaafuu the person who has ethical egoism or the person who is egoism is ethical rather than psychological is treat a certain persons to get a good chance of receiving such treatment. If you treat someone in a bad way, you always get the treatment in a bad way. But if you treat someone in a good way, you have also a good chance to receiving that good treatment or good way such treatment jenne ala kanan hubachuu dandeenya jechuudha. Kanaafu inni itti aanu maal jedha if you might advance your own interests by helping others then by all means help others but only if you are the main beneficiary. You might advance your own interests jedha interestii kan keessan ati advance gochuu maltaa jedha takka'u fayyadamuu maltaa jedha by helping others nama biraa gargaaruudhaan yeroo takka interest mateessanu nama gargaaruudhaan ni guuttatta jedha. Kanaafuu ethical egoism is states that advance your own interests is not only looking your interests but also by helping others. Laal ethical egoism wanni jedhu fedhii tee guuttachuu kan dandeettu fedhuma teessan qofa laaluu isima qofa irratti xiyyeeffachuu osoo hin taane nama biraa gargaaruulleen indirectly fedhii tee ni guuttatta jedha. Then by all means help others. Kanaafuu karaa dandeettuu hundaanuu ilma namaa gargaaredha. But only if you are what the main beneficiary. Yoo nama gargaaruu danda'u taate qofa. Yoo nama gargaaruu hin dandeenye taate kallattii dandeettuu hundaanuu nama gargaarachuu hin dandeenye. Yoo nama gargaaruun irratti haqa ta'u taate takka'u nama gargaaruu nama abboonfatu gonfatu yoo kan taatu taate kallattii dandeetti hundaanuu nama gargaarii jedha. Through helping the others by any means indirectly you are what you are advance your own interests whether you are realized or no, whether you are now or no. Beete beeku baatte dhugoomsuu baatte yeroo nama gargaartu indirectly of gargaaru jirta yeroo nama fedhii nama guutu indirectly fedhii tee guutu jirta. Kanaafuu ethical egoism wanni jedhu fedhii tantee guutu yoo barbaadde fedhii nama biraa guutii kallattii dandeetti hundaanuu jedha malee fedhii tee guutuudhaaf fedhii teessan qofa duuka hin deeminii fedhii teessan qofa qabattee karaa san qofaan hin guuttamu. Kanaafuyyuu ethical egoism psychological egoism irraa wanni adda godhu fedhii namaa fedhii tantee guutuu yoo barbaadde fedhii namaa guutiin gargaaramuu yoo barbaadde nama gargaarii jaalatamuu yoo barbaadde nama jaaladhu kabajamuu yoo barbaadde nama kabajiisiin jedha. Kanaaf it is fine to help your children get ahead in school. Kanaafuyyuu gaariidha jedha ijoollee kee mana barumsaa keessatti akka isaan heertaan warra irraa duraa ta'an ciccimoo ta'an mataa akka isaan ta'an yoo barbaadde because you love them jedha isaan waan jaalattu. This love is what rational for you siif rationalaa jedha jaalalli ati ijoollee san jaalattu siif rationalaa jedha. Kanaafuu ijoollee teessan laal yeroo ijoollee teessan jaalattu indirectly ati siif rational si fayyadu jira jaalalummaan ijoollee san jaalattu jechuudha. Indirectly interest tee guuttachaa jirta jechuudha. Ijoollee san jaalatte jechuun ijoolleen suni jaalala ati qabduuf sayyoo kan argatan taate mana barumsaa tokko irratti head yoo kan ta'an taate mata duree yoo kan ta'an taate indirectly jaalalli ati kalee jaraa gannetti sun fedhiin kee sun sii guuttame jechuudha. Fedhiin barattoonni kee nama jaalatamu akka ta'an san sii guuttame jechuudha. One should do what will be of long term benefit to oneself jedha such as exercising, eating healthy food. One should do what will be a long term of benefit to oneself. Namni tokko waan yeroo dheeraaf isa fayyadu dalaguu danda'a jedha. Such as kanneen akka exercise fa'aa dalaguu ispoortii fa'aa dalaguu fayyummaa isaa yeroo dheeraaf fayyada. Eating healthy food nyaatota fayyaa takka'u nyaatota gaarii
nyaachuu fi kanneen kana fakkaatan jedha. Akkasumallee immoo laala akkuma waan yeroo dheeraaf nu fayyadu waan yookaan sadaqatul jaariyaa jedhamu san ta'uuf nu fayyadu dalagnutti akkasumas immoo waan indirectly kanneen akka exercise hojjechuu yeroo dheeraaf fayyummaa kenna nu fayyada. Akkasumas immoo nyaata gaarii nyaachuulleen fayyummaa kennaaf fayyada. Umrii faa dheerinaaf faa sababa taa'amna jennee yaadnee dalaynu san nama gargaaruulleen takka humootuyyuu nama kabajuun nama jaalachuun namatti tola oolulleen maalidha will be of long term benefit to oneself nuuf waa yeroo dheeraadhaaf faayidaa qabudha jechuudha. Ethical egoism akkasin nu gorsa akkuma exercise faa dalaynu akkuma nyaata gaarii faa yaadnu fayyummaa keenya ka yeroo dheeratiif bu'aa keenya ka yeroo dheeratiif nama gargaaruun nama jaalachuun nama kabajuun akkasumas immoo ilaalcha gaarii nama qabaachuullee waa yeroo dheeraadhaaf indirectly maalidha nu fayyadudha jedhanii akkasitti yaadan jechuudha. So some of the methods to apply the principle of ethical egoism metodoota takkaa'u maloota muraasa kan principle takkaa'u dambii yookaan ittiin bulmaata ethical egoism kana apply ittiin goonu takka hojiirra ittiin oolchinudha. Kanaafuu maloonni armaan gadii maloota muraasa dambii yookaan ittiin bulmaata ethical egoism kana hojiirra ittiin oolchinudha jedha. Mee principle ethical egoism kana akkamitti hojiirra ittiin oolchina? By the way, first of all you have to know the principle of ethical egoism. Principle of ethical egoism is what? Help the others, then you will help, or master others, they master you. Help the other, they help you. Love the other, they love you. Treat the others in a good way, they treat you in that good ways. Jara principle is a principle kan akkamitti hojiirra oolchina kan jedhudha jechuudha. There are three methods. The first methods are list the possible acts. Possible acts takkaa'u gochoota danda'aman takkaa'u kan raawwatamuu danda'an kan hojjetamuu danda'an yookaan kan dhufuu danda'an list goota. Erga list goote booda for each act gochoota tokkoon raawwachuu hedduu kan raawwachuu danda'amu kan list goote san for each act tokkoon gochoota list goote san kan raawwachuu danda'amu kan list goote saniif maal laalta see how much net good it would do for you. Siif net gudi takkaa'u gaaromina afreejii gaaromina jechuun gaaromina guddigala takkaa'u waan gaarii net gudi isaa jechuun waan gaarii dimshaasha gaarii takkaa'u mootuyyuu caalmaa gaariin inni siif qabu hammami ni laalta. Bu'aa inni siif qabu neetti bu'aa inni siif qabu takkaa'u giddugaleessan bu'aan inni siif kennu siif kanaaf kennu hammami jettee bu'aa inni siif kennu laalta. Erga tokkoon isaatiif benefit isaa takkaa'u gudii inni produce godhu consequence isaa result isaa measure goote sadaffaa irratti meetirii itti fayyadamtu identify the act that does the most net good for you. Jaruma keessa waltara hundi walqixa net gudii siin oomishu takkaa'u siif hin kennu gariin fakkeenyaaf net gudii high net gudii yoo sii kenne gariin immoo moderate sii kenna gariin immoo low sii kenna gariin immoo nothing sii kenna jechuudha. Kana keessa kan fudhatte high good net takkaa'u high net gudii ka siif keetiif maal godhe san bu'aa buusa san keessaa maal goota measure goota isa san fidde maal goota apply goota maal consider gochuu waliin wanni kun anaaf ta'e namaaf hoo ni taha waan jedhu wayi laala maal generative if you treat others it gives a good chance to receive that treatment jenne jechuudha yeroo darbe. Kanaafuyyuu haala kanaan ofirraa ilaaluu danda'uu qabaanna jechuudha. Kanaafuu some important things to notice about ethical egoism. Ethical egoism irraa wanta hubachuu qabnu jira jedha. Wantoonni hubachuu qabnu tokkoffaratti it just says that from the moral point of view ilaalcha moral point of view irraa dhaabbachuudhaan maal jedha ethical egoism kun only once one welfare counts. Welfare county faayidaa nama tokkoo ilaalamaa jedha and others does not kan nama biraa hin ilaalamu jedha. Kana jechuun kanuma keessa ilaalte nama san immoo bakka kee buustee ilaalta jechuudha keessatti when one is making a moral decision about how to act
how to act waan tokko moral decision tokko murtii moraalawaa ta'e takka murtii hamlee tokko murteessuu yoo kan barbaadu ta'e nam tokko gocha tokko akkamitti act godha akkamitti dalagaa kan murteessu taate welfare his own welfare takkaa'uutu only once own welfare inni nama tokkoof kennu san laaluu danda'u qabaata isuma san laalee anarratti yoo ana fayyada nama birallee bakka keessan buustee laaluu danda'u qabaata jechuudha kan keetuma laaltaa maka nama tokko laaltee ufii kana garuu akka hawaasatti bakka of buuftee laaltaa jechuudha. Inni bira ethical egoism does not forbid one to help others. Ethical egoism biratti forbid miti jedha nam tokko nama gargaaruun forbid miti hin dhoorgu jedha. Record one to harm others ammallee does not record one to harm others ammallee namni biraa nam tokko nama biroo akka miidhullee hin barbaadu jedha. Kanaafuu ethical egoism irraa waan isin hubattan ethical egoism keessatti nama gargaaruun dhoorga miti irraan dhoorgan nama tokko yoo namni ka gargaaru maa gargaartan jedhu ethical egoism gargaara jedhaawu malee. Akkasumas immootu nama tokko miidhin jedhuun ka miidhayyuu maa miita jedhaan malee. Kanaafuu nama miidhuus hin barbaadu nama tokkollee immootu akka gargaaramurraa takkaa'uu gargaarsa nam tokko gargaaramurraa dhoorgullee hin barbaadu hin qabu jechuudha. Kanaafuu nama maa gargaartan jedhu akkasumas nama miidhis hin jedhu jechuudha gidduma kana jira. It does not say one out always to do what is most pleasure or enjoyable. Ammallee inni kun hin jedhu jedha namni tokko always yeroo hunda one most pleasurable ta'e enjoyable ta'e haa dalagu hin jedhu. Maaliif jennaan yoo high goodness waan si maddisiisu dhabde moderate goodness waan si maddisiisu argatte taane isarratti xiyyeeffataa jiru. Yoo kan mootiyyuu moderate high illee dhabde moderate illee ka dhabdu taate mootiyyuu few takkaa'u small goodness kasii maddisu san irratti xiyyeeffattee waan act gochuu barbaadasa moral decision how to act a certain action isa raawwachuu ni dandeessa jechuudha. Kana raawwachuu danda'u qabaanna. Inni lammaffaan psychological egoism dha. So psychological egoism is said that or states that one always seeks one's own advantage or always does what he thinks will give him what the greatest good over evil. Kunamma ethical egoism rad it said that one always kun always in jedhu jenne lala kan keessatti yeroo hunda miti kun garuu yeroo hunda always sex kan inni fedhu one's own advantage faayidaa mataa isaa fedha yeroo hunda faayidaa mataa isaa fedha akkasumas yookiin immoo always does yeroo hunda ni dalaga what he thinks will give him the greatest good over evil. One bada chala wanti kuni one bada over evil one hama sanirra wanni kuni greatest goodii naa kenna jedhee waan yaadu san yeroo hunda ni dalagaa jedha takkaa'u dalaguu qabaa jedha. So psychological egoism is states that one always seeks one's own advantage. Namni tokko yeroo hunda faayidaa isaa qofa fedha takkaa'u faayidaa isaa irratti xiyyeeffata yeroo hunda tokko. Lammaffaan mootiyyuu namni tokko yeroo hunda haa dalagu takkaa'u dalaguu qaba. Maal jedhee waan yaadu wanti kun anaaf greatest goodii kennaa over evil. Hamarra greatest evilii sanirra maali evilii sanirra greatest goodii naa kenna wanti kun jedhee yaada taanan waan san dalaguu qabaa jedha psychological egoism salphumatti. In a Butler's terms keessatti akka jecha Butler'sitti yoo kan ilaalu ta'e this means kan armoolitti ibsine kana jechuun the self love salphumatti psychological egoism according to the Butler terms in a short psychological egoism means self love or selfish which is what the only basic principle in a human nature. Kanaafu self love human nature keessatti principlein ilmi namaa itti fayyadamu uumama ilma namaa keessatti namni kamuu ka of hin jaalanne jiru. The basic principle in human nature is known as what? Self-love. So the psychological egoism is use this basic principle in human nature which is called self-love. Principle tanaan hogganamaa jechuudha. Principle uumama ilma namaa keessatti bu'uura taate tan self-love jedhamtu tanaan hogganamaa isii tanaan bulaa jechuudha. Akka warri jecha Butler'si keessatti ibsametti jechuudha. Psychological egoism kun it means that ego satisfaction kana jechuun jedha. Self-love principle innan hogganamaa jechuun psychological egoism
maal jechuudha ego satisfaction waan isa fayyadu qofa bakka kan inni gammadu waa'ee isaa qofaanidha. Ego satisfaction ego isaa qofa waan fedhiin lubbuu isaa itti qabatte qofa satisfy godhu takkaa'umotu isiisan qofa gammachiisuun bula jechuudha. Ego kana jechuun fedha lubbuu isaa qofa hawaa lubbuu isaa qofa gammachiisaa jechuudha. Asirratti wanti beekuu qabda. Ego satisfaction jechuun hawaa lubbuu isaa qofa gammachiisaa takkaa'u fedhii lubbuu isaa qofa guutaa jechuudha. Is the final aim of all activity. Eka all activity akka warra psychological egoismitti activity'n hundi isiitu maal ta'uu qabdi dhumti isii ego satisfaction ta'uu qabdi. Hawaa lubbuu isaanii tan guutu takkaa'u fedha lubbuu isaanii tan guutu takkaa'u fedhii lubbuu isaanii tan gammachiistu tan deebii kennituuf ta'uu qabaa jedha dalagaan kamuu dhumti isaa. Or that the pleasure principle is the basic drive in every individual. Yookiin immoo pleasure principle'n isaanii sun kan akka bu'uuratti isaan fayyadaman drive'dha jedha. Kan psychology keessatti isin barsiisee ture yeroo darbe drive reduction theory faa jalatti barannee jira waan ta'eef drive jechuun fakkeenyaaf the hunger is drive, then the food is what? The needs. Or the food is what? The ego satisfactions. The ego is what? The drive or the hunger itself. The satisfaction is what? To get a food. If that, for example, if a certain person is hunger or if a certain person is need a sex, whether that sex is moral or immoral, doing a sexual intercourse or doing a sex is the only the need that the psychological egoism went. Waan psychological egoism fedhu qofa jechuudha. Kanaafuu nam tokko beela taanan beela saniif hatuu baate keessaa ta'uu baate nyaata itti fide ego san takkaa'u drive hangarii san yookaan drive san satisfy godhu qofa jechuudha principle isaan ittiin bulan. If this is so, the argument continues, we must recognize this fact in our moral theory and infer that our basic ethical principle must be that of what? Self-love. Kanaafuu argumenti kanarraa wanti nu hubannu jedha our basic principle takkaa'u ethical principle kenna maal ta'uu qabaadha? Self-love ta'uu qabaadha. Albeit school self-love jedhamte waamamte jechuudha. To hold anything else is what? Fly in the face of what? The facts. To hold anything else waan dubbatame hunda hold gochuudhaaf takkaa'u qabuudhaaf is what? To fly in the face of the facts. Factii keessa deemnee adda baafachuudha. Nama kamuu keessa yoo deemte takkaa'u factii kamuu keessa yoo deemte self love principleedhaan kan hin hoogganamne hin jiru jechuudha. Reettii isaatti wal tara malee. One cannot logically infer an ethical conclusion from a psychological premise in this way. One cannot logically infer, namni kamu logically infer an ethical conclusion. Ethical conclusion inferring godwin gonfatu from a psychological premise in this way. Namni psychological egoism takkaa'u psychological principle qabu yeroo kamillee takkaa'u yoomillee jedha. In this way takkaa'u psychological egoism qabaachuu kana keessatti karaa kana keessa nam psychological egoism sammuu isaa keessa jirtu yoomillee maal hin ta'u cannot logically infer an ethical conclusion. Ethical conclusion yoomillee infer gochuu hin danda'u takkaa'u maal gochuu hin danda'u infer jechuun provide gochuu hin danda'u jechuudha. Ethical conclusion qabaachuu hin danda'u horachuu hin danda'u jechuudha. Maaltu isa keessa psychological egoism isa keessaa inni self love principle isa hoogganaa jechuudha. Ego satisfaction principle isa hoogganaa waan ta'eef kanaafuu namni tokko logically ethical conclusion tokko infer takkaa'u mootu provide gochuudhaaf maalirraa bilisoomuu danda'u qabaata? Psychological premises takkaa'u psychological egoism irraa bilisoomuu danda'u qabaata. It is simply unrealistic and even unreasonable to what? Propose that we ought to do anything but what is what for our own greatest good. It is simply unrealistic. Salphumatti maal jechuun ni dandeenya jedha nuti psychological egoism kan unrealistic jechuun ni dandeenya. Waan dhugaa hin taane, waan dhugarraa fagaate. Even unreasonable, waan hin sababeeffamne takkaa'u mootiyyuu hin deeggaramne. To what? Propose that we ought to do anything. Nuti waanuma kamuu, waanuma feene kamuu takkaa'u waan hunda dalaguu qabna. But what is what? For our own greatest good. Garuu dalaguu ni qabna. Maaliif dalagna garuu our own greatest good. Our own greatest good ima qofaaf yoo kan dalagnu taatee waanuma nu fayyadu qofaaf yoo kan dalagnu taate wanti sun unrealistic takkaa'u unreasonable jedhama jechuudha. Indirectly
The psychological egoism is simply considered as unrealistic or even unreasonable because it proposes that we ought to do anything but what is for our own greatest good, not for others. We cannot do anything except by what? By mistakes. Nuti waan kamuu dalaguu hin dandeenyu osoo maal hin goone hin dogongorreedha. As a famous dictum has it, akka namtichi famous dictum jedhamu ibsette jechuudha. Out implies can. Out jechuun gochuu qabnaan implies can. Out jechuun maantunuu maal bakka buutedha? Kan bakka buutedha. Thus the argument for ethical egoism is at least reasonable. So laala. Ethical egoism at least maali dare argumentiin takkaa'u yaadarimeen nuti wanti irraa hubannu ethical egoism irraa hubannu at least ethical egoism is what? Reasonable and realistic. But the argument for psychological egoism is simply unrealistic and also what? Unreasonable. Garaagarummaa jara kana lamaanii adaraa keessan adda baafadha. Psychological egoism is unrealistic and even unreasonable. But at least ethical egoism is whether it is unrealistic, but it is at least what? Reasonable. Unrealistic illee ta'u yoo xiqqaate reasonably qaba jechuudha. Ni deeggarama yoo xiqqaate ni deeggarama ethical egoism. Kanaafuu haala sana adda baafachuu danda'uu qabaattanii paartiin kenna irraa asirratti dhaabbata yeroo itti aanu mutu paartii sadaffaa waa'ee subclass of the third subclass of normative ethics which is called utilitarianisms, which produce the best consequences for the whole or for the universal person. So if you have a comment, we are okay to accept your comments through our channel Telegram, which is called Orotech. If you have no comment on our process of teaching, we want to thank you. If you want to receive the third parties in a short period of time, try to share, like, and subscribe.